Dargaggoo Diimaa Hasan dhalatee kan guddate Keeniyaa kutaa bulchiinsa Taanaa River kan handaara bishaan Garbaa Hindii cinaatti argamtutti as Finfinnee yeroo jalqabaatiif irreecha dhufe. Baay'ee gammadeen jira. Duraan dursee rabbii galata galcha aga ani lubbuun jiru asiin bahe maali onana 2018 ganna 2018 akka lakkoofsa Awurooppaatti BBC nu bira dhufanii gara Taanaa River laan maal feetaan jedhan an objuun kiyya akka anini Finfinnee deemee Oromoo balloo wal barree wal qunnamnee jennu akkasiin fedhaa jedhe. So gaafa mucaan tokko Shukrii Mohammed Jamal jedhani naaf bilbile baay'ee gammadeen jira. Asii Taanaa River irra dhufnee Oromoo seennee asiin bahuut kiyya gammachuun kiyya dangaan qabu. Rabbii galata galchee garee waan kan qopheessanii yaada kan qopheessanii galata galchee mootummaa naannoo Oromiyaa galata galchee mootummaa Itoophiyaatis galata galchuu qaba. Waan kun waan ajaa'ibaati waan seenaadha guyyaa seena qabeessaaf nuuf. Obbo Hussein Diidaas Keeniyaa kutaa bulchiinsa Mooyyaalee Araddaa Butiyyee jedhamtu irraa dhufan. Waan kan duraan takkaan dhumne jiltana ammoo jira Oromooti ta aadaa jedhanii qara Oromoon keenya jirtu nagaa sanii dhaamte nu yooyifadha jette wal qabadha jette takkummaa teessan jabeessa jette waan kan dhaamte nutti himte eegi Mooyyaalee baane waan rakkoo tokko hin garre karaan keessanillee dansa sagaleen teessan dansa fulaan hirriibaa teessan dansa gumiin nuti dhumnellee gumii dansa gumii akka malee jaalala agarsiisa gumii ammallee tokkummaa agarsiisa. Yeroo jalqabaaf affeerraadhaan lammiileen Oromoo Keeniyaatti dhufanii hirmaachuun lammiilee biyya asii irreeffannaadhaaf malkaatti argaman illee gammachiisee jira. Xummee Moloo fi Adii Areeroo ijoollee godina Booranaa magaalaa Yaaballooti. Uummata Ormaati. Uummati Ormaa uummata Oromoo irra citeedha seenaa keessatti bakka akka malee sitti tolanii uummata afaan kennallee danda'u baay'ee sitti tolanii Finfinnee agahuun keenya jechuun baay'ee fagaata baay'ee gammanne guddinni hin baay'ee nam gammachiisa. Obbo Warqinee Mikaa'elis Wallagga Lixaa Bagiirraa dhufan. Baay'ee kan natti tolu obboleonni keenya har'a saba keenya kana obbolaa isaanii ilaaluuf gaafa gara kanatti dhufan baay'ee natti tole. Keessumaa immoo buusoo yookaan deemsa amma kana deemanii gaafa gara biyya Oromiyaa magaalaa guddittii Finfinnee naannoo Oromiyaa kana dhufan keessa koo baay'ee gammadu obbolaa koo kana arguuf galuuf illee dhorkaan baay'ee yoo jiraate illee dhossinee masseenne keessa seennee isaanii hojii yeroo akkas bashaanu baay'ee nutti tole baga geessanii baga nagaan dhuftanii jennee itti gammannaa isaanis ayyaana kana yoo achitti kabajute achi deemuuf illee qophiidhan. Akka ragaan Komishinii Turizimii Oromiyaa irraa himutti tuutni irreessa baranaa irratti argame kun ogeeyyii muuziqaa hawaasa Samburu irraa ta'an illee kan dabalatudha. Abbaan Gadaa Gowwana Oola irreessa baranaa irratti wanta addaa kun ta'uun waan seena qabeessaa jedhu. Oromoo Keeniyaa jiraatu wal agarree jira. Gaafa fira ofii arganii waan fuudhanis waan hojjetanis waan dubbatanis miirri namatti dhagahamu miira guddaadha. Nama kan kee argattu nama Oromoo argattu Oromoo sanummoo duudhaa sirna gadaatiin bulu hoggattoo argattu miira cimaadha kasitti dhagahamu. Darbee immoo obboleessa yoo argatte asin nama kan kee yoo argatte gara itti maktulleen garammoo si qarqaarulleen garammoo itti si deeggarullee sagalee itti si ta'ulleen in arganne jedheetan baay'een itti gammade miira kanan natti dhagahame. Dabalaniis Oromoon biyya Keeniyaa qofaa keessa osoo hin taane biyyoota ollaa kaan keessa illee waan jiraatuu fi egaris warra kana affeeruun itti yaadamuu qabas jedhanii jiran. Irreecha abbummaadhaan kan qindeesse Koomishiniin Tuurizimii Oromiyaa irreechi bara 2022 waan hedduudhaan adda ture jedha. Naggaa Wadaajoo itti aanaa Koomishiinarii Koomishinii Tuurizimii Oromiyaa keessumaa ayyaana kana adda gochuudhaa fi dorgommii Miis Oromiyaa 2022 sagantaan buna minjaala guddaa irratti danfisuu akkasumas lammiilee Keeniyaa achi affeeruu warreen hangafaa jechaan VOF dubbate. Marii garaa gooneerraa yaada isaanii guddaadha. Isaan obbolootaaf qabaachuu isaaniitti baay'ee gammadu. Mootummaa naannoo Oromiyaa jiraachuu isaatti baay'ee gammadu. Kun isaaniif gammachuu guddaa akka ta'e nutti himaa turani. Inda'um yeroo Prime Minister yeroo aangootti dhufu horii qalaniillee akka isaan celebrate godhanii nutti himaa turani. Karoora guddaa qabna. Baranayyuu karoora keenya kanaa ol deemuuf ture. Meesuma kanallee yaallee halaallu jennee successful baay'ee milkaa'aa ture. Kanaaf barana akka paayileetitti fudhatan kan barana dhufu garuu biyyoota Afrikaa bahaarraa qofa hin ta'in warra Afrikaa lixaarraa nuti Oromoodha warra jedhan
jiru baay'een isaanii speeshaalii warri fullaanii isallee fiduu barbaanna jechaadha jarallee fiduu barbaanna mana isaaniiti as akka dhufanii kabajan karoora guddaa qabna. Nuunarra biyya teenya kanoon ganna 527 addaan cille har'a kunoo kas ejjine uffata babbareedaa kana afaan bareedaa kana afaan mi'aa qulqulluu kana waliin haasofnee buna waliin dhugnee waliin bashannannee jirra. So isanillee akka guyyaa tokko dhufan dhaamafi. Gareen irreecha baranaa hirmaachuuf Keeniyaa irraa asi malee kun daawwannaa adda addaa taasisee roobii boruu akka Keeniyaatti deebi'uuf jiru Koomishiniin Tuurizimii Oromiyaa ifoomsee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerraa. Viva!